دينتي أمن تزنلتم أرمتي قواكم ملستم دينتي أمن تزنلتم أرمتي نزرات استمزرين الرافة الشمار كفوني أكم جرتني كبجمتوتا في جالتمتوتا چاينا لايانتو سلاجر جلت أرقمتن نغان كو بكم جرتن تسناكا كابو إيغاكا هرالي فيديو باية برباچسا تاي يرو باية من ما كيستي كلالا جرور عمالي وانتا براكا ننقابتيتو دفي ميداقنا من كينياتيف كان برباچسو كان تاي غتين إساتي miidhagina isaatumaan akkuma miidhagina isaa gatiin isaati baay'ee bayeessa ta'ee meeshaalee as keessatti argaman keessaa qabadhee kara keessan dhufeetoo jira. Egaa obsaan viidiyoo kan haga dhumaa na dhaggeeffadhaa isiniin jechuun jaaladha. Viidiyoo kana akkuma seentaniin laayikii gochuu hin dagatinaa, yaada keessanitti immoo saanduqa koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Egaa warroonni haga ammaa na duuka buutanii too hordofaa jirtan guddaa isaa isiniin jecha warroonni immoo haarawaa taatan subscribe godhuun chaanaala kana wantoota asirratti darbu hordofaan isiniin jedha isin affeeree jira. Egaa ka har'aaf wantoota baay'ee babbareedaa ta'e akkuma asirratti suura irratti argaa jirtan kana meeshaaleen kun bittaan isaa maal fakkaata asitti ofitti butee tanan tokkoon isaatti kaameraa as butee akkasinitti mul'atu. Akka itti bareedina isaatillee adda baafattan jedhee tanan kanan qabadheetu dhufe. Warroonni haga ammaa viidiyoo irratti illee naa barreessaa jirtan gatii isaa tokkoon adda naa baasi jettaniirtanii. Egaa ka haga dhumaa viidiyoo waggaa dhaggeeffattaniiratan ta'e meeshaalee kana keessaa kana binna waggaa jettanii laaltanii kana keessaa tokko kana kanaa bitannaa gatii isaa nu gaafadhu warri jettanii koomentii adda meeshaa sana adda naa baasanii naa barreessitanii deemee achitti gatii isaa isinii gaafadhee achuma dhaabbadhee warruma afaan isaaniitiin isinii gaafadhee gatii isaa isinitti himuu danda'a jechuudha. Oomaa tokko rakkoon hin jiru. Meeshaa adda naaf hin baasne jechuudha. Akkasuma ammallee meeshaa ani kaameraa itti butee tanan kaasee akka isinitti mul'atu jedheetu jechuudha. Isallee meeshaa kana keessaa kana nu barbaanna. Gatii isaa garuu adda baafachuu barbaanna waggaa jirtan ta'ee meeshicha adda naa baasa. Kanniin keessaa kana barbaanna jedhaati jechuudha. Amma dimshaasha kanan arge. Dimshaashinillee maalinni meeshaalee kana gatii isaa adda nu baasidha. Ani achi keessatti meeshaa maqaa tuttuqee tanan kuni haga kanaan jira jedheetoo dubbadhee garuu isa keessaa kan akkanaaf barbaanna jettanii waggaa isin ofii keessanii filannoo teechiftan isa san naqee ani meeshichuma isin barbaaddan viidiyoo waraabaa abbicha gatii isaa gaafachaa isinii deebisa jechuudha. Garuu akkanatti kan waggaa ittan meeshaa miliyoona kaman adda baafadheetoo meeshaan kun kana jedha. Fakkeenyaaf amma yeroo darbe keessatti meeshaa haga 3 haga 4 maqaa dhahitan jira. Gatii gurguddaa kan ta'an keessaa jechuudha. Kanatu jira. Kan immoo isaa gadi qannasanillee jira jedheen dubbadheera. Kun immoo filannoo keessan kana barbaannallee waggaattan. Amma walumaa galatti kara meeshicha kanaa tan deema jechuudha. Meeshicha kana dhugaa baay'ee babbareedaadha. Akkuma argaa jirtan kana meeshaa baay'ee nama hawwatuudha. Gatiin isaatillee akka dandeettii keessanii akka humna keessaniitiin bareedinni isaa garuu garaagarummaa tokko hin qabu. Aga humna keessaniitiin bitatanii mana keessan keessatti faayeffachuu, mana keessan bareeffachuu. Yeroo baay'ee kan lafa kanatti jireenyumti ilma namaatu iyyuu wanna biraa homaa eenyumtuu qabatee too kara du'aa hin deemu lafuma kana haga jirru waan itti fayyadamnuudha jechuudha. Aga qabnutti immoo waan kan rabbi nuu kennee fayyaa nuu kennee hojjenne waan ija keenya gammachiisu waan sammuu keenyatti boqatu yoo mana keenyaaf godhanne cubbuu tokko hin qabu jechuudha. Akkuma yeroo baay'ee viidiyoo keessatti dubbadhu meeshaalee achi taa'anii bitachuun baay'ee ni salphata. Nama yoggaa qabaattan keessattuu meeshaalee cabu mana mataa keessanii yoggaa ijaarrattanii qabaattan itti galfattanii bareeffattanii itti boqattu. Dhugaa akkuma argaa jirtan baay'ee babbareeda. Baay'ee mimmiidhagoowwan kan ta'an sadarkaadhaan taa'aniitoo jiranii. Kanniin keessaa kan ofii keessanii filattan wanni jechuu bitachuu dandeessan innillee maalinni ampuuliiwwan mana madaamii keessatti ilaalaa turre jechuudha. Guyyaa guyyaadhaan egaa kaayyaan waggaa dhufe hookan waggaa keessatti gizee tokko hookan waggaa keessatti yeroo lamallee manni qulqulleeffamu ni jira. Isaanuu yeroo baay'ee ofii faa qulqulleessuu jechuudha. Sodaarraa ka'ee baay'ee bareeda ijaa ta'eef nu jalaa burcuqqoon isaa keessaa caba jechuudhaan meeshaan kun biyya keenya keessatti gatii madaalawaa ta'een gatii baay'ee babbareedaa ta'een itti siksee tanan sirritti akka mul'atu jedhee tanan waraabee kanaafuyyuu as keessaa baay'eetu jira jechuudha. Baay'eetu jira kana keessaa baay'ee gatii haga 17,000 illee jira.
akkuma isin jedhee kan 12,000 illee ni jira meeshaalee kana keessa jechuudha ampuuliiwwan kana keessa mana gaarii ijaarratan taanan kun amma yeroo kanatti qarshiin minizaariin baay'ee ol ka'aadha. Birrii xiqqishoo waggaa ergitan meeshaa kana mana keessan keessatti kan barbaadan keessaa kan filattan bitachuu dandeessanii akka haqimii waliin kan ampuulii xixiqqoo qabu mana hirriibatetti illee jechuudha. Akkasuma saaloonitti illee kan ta'u kun akkatti inni bareedu kunniin illee meeshaa kana hin bitanne waggaa jettan ta'e saanduqa koomentii jalatti naa barreessaa yaada keessan ani meeshaa kana ofii fangaafadhee isin immoo kana barbaanna jettanii yoo ofii keessanii koomentii naa barreessitan ta'e abbichuma achitti abbichuma meeshaatiin wal isin argisiisee amma kanneen darajaadhaanii warra taa'ee waa argitan kunu isa xiqqaa isa guddaa faatee ta'eera gatii madaalawaa kan ta'edha. Haga 16,000 kan jiranidha. Haga 20,000 kan jiranitu iyyuu jira jechuudha. Akka ofii barbaadanitti garuu bareedinni isaa hunduyyuu tokkodha. Gurguddina wal caala malee jechuudha. Kanaafuyyuu akka haqimii keessanitti mana keessanitti ni bitanna waggaa ittaan kunoota ani isin biraan gaheetoo jira. Biyya keenya keessallee amma akkanatti jira meeshaaleen jechuudha. Akkuma isiniin jedhee daldalli wal qabatee jira. Magaalaawwan Oromiyaa guddoorraa haga xiqqootitti meeshaa barbaadan argachuu dandeessanii. Amma fakkeenyaaf ani ammas akkuma isin jechaatoo jiru Adaamaa keessattan hojjechaatoo jira. Viidiyoo kana waraabe suuqii yookaan wanni kan meeshaaleen bootaatti gurguramu Adaamaa keessattidha. Kun immoo asuma teessanii Adaamuma keessattuu jechuudha. Magaalaa fakkeenyaaf magaalaa Saagureerraa barbaannaa, Boqojjiirraa barbaannaa, Asallaarraa barbaannaa. Achumaan darbeetoo immoo magaalaawwan kara biraa magaalaawwan Oromiyaa kara Jimmaallee kara Wallagga bakka barbaadanitti wal qabatee jira daldalli waan ta'eef argachuu dandeessanii meeshaaleewwan kun kana fakkaata ijoolleen gurgurtullee ijoolluma keenyadha ijoolluma Oromooti kanasitti argaa jirtan kun jechuudha ijoollee lama ta'anii gurguraa jiru afaanuma keenya waliin taphachaa walumaan haasaatan viidiyoo kana waggaa waraabu jechuudha deebi'ii koottu yoo hin bitanna jedhan ta'e itti himnaa tokkoon gatii waa xiqqaarraa guddaarraa jalqabee jedhanii toonatti dubbatanii turanii kunooti. Meeshaaleewwan xiqqaarraa amma guddaa kanuma mana madaabiin keessatti qulqulleessaa turtanii kanneen kana fakkaata isiniin jechuun jaaladhaa kabajamtoota hordoftoota chaayinaalaa ayyaantuu asallaa. Egaa kan ampuuliiwwan kun dhugaa yoo dandeessan oduu bitattanii mana keessanitti faayeffattanii hedduun itti gammada jechuudha. Kana fakkaata walumaa galatti meeshaaleewwan kana iddoon itti gurguranillee karaa gubbaarraa ofiifillee dhuftanii bitachuu dandeessanii akkasuma immoo namallee ergattaniitti illee bitachuu dandeessanii akkasuma immoo fira qabaattanii nuufillee geessillee waggaa jettan ta'e keessan dhuftanii na dubbisuu dandeessanii humaa tokko rakkoon hin jiru haala mijeeffannee yeroo waliif qaxarree bichisiisuullee nan danda'a jechuudha warri bitachuu barbaadanillee meeshaaleewwan kana fakkaataa warroonni ka viidiyoo kana haga dhumaa dhaggeeffattan barumsa irraa argattan jedheen abdii qabaa. Bitachuudhaafillee ergattaniitillee galtaniitillee bitachuudhaafillee waggaa ta'e abdii isinitti hora jedhee tana yaada sababni isaa maal biyya keenya keessallee kan barbaanne akka barbaannetti iddoo barbaannetti magaalaa keessa jiraannu keessatti naannoo itti jiraannu keessatti naannoo mana keenya jiru keessatti meeshaalee barbaanne mana keenya kan faayisu kan mana keenya kan nu bareechuu argachuu dandeenya jettanii abdii akka godhatan asumaan abdii guddaan isinirraa qabaanu jechuudha. Sababbiin isaa yeroo baay'ee mana namaa keessa waggaa jirru manuma isaanii qofa biyyuma isaanii qofa waan jiru nutti fakkaata yeroo baay'ee nuti ijoollee baadiyyaati baadiyuma keessaa kaaneetuma kan deemnudha yoggaa kara biyya ormaa deemne baay'ee dinqisiifanna waan biyya ormaa jechuudha garuu biyya keenya keessa amma wantoonni nyaatamuu fi yookaan manaan ijaaramutu xiqqoo wuddii ta'e malee meeshaaleen kuuwwan wal madaaladha bitachuuf jechuudha. Inni sunuyyuu amma yeroo kana keessa meeshaaleen illee haala wal qixxeessuuf deemaa jiru waaqayyo waggaa jedhee biyya keenyallee rabbi tasgabbii haa kennuufin isiniin jedha. Egaa ka viidiyoon koo guyyaa har'aa kana fakkaataa meeshaalee kana bituullee baattan akka itti gammaddan abdiin qaba jechuudha. Sababbiin isaa biyya ofii keessatti bitachuu gaafa tokko ni bitama. Meeshaalee akkanaa kana waggaa arganii sammuun namaatillee itti boqata. Abdiillee irra godhatan boruwanillee mana kootitti bitachuu danda'a jedhaniitu jechuudha. Kanaafuyyuu akka viidiyoo kana jaalattan abdii guddaan isinirraa qabaa warroonni viidiyoon kun isinitti tole akkuma dura dubbadhe laayik sheerii gochuu hin dagatina hiriyoota keessan sheerii godhaa gahaa kana qofaa miti meeshaalees wal qabatee manas bittaas mana ijaarame bittaas warroonni viidiyoowwan hojjedheetoo jira viidiyoon biraallee na bira hin jira
kan manaa malee kan na qaqqabeechuudha kan yeroo duraa malee kan biraatillee mana kaaseera qabee mana kaartappilaanii qabu xiqqoo shamarran biyya arabaatti ulfaata malee warroonni biyya biraa keessa jirtan bitachuu dandeessanii magaaluma Adaamaa hojiidhaafillee kan ta'in isin jechuu jaaladha asumaanan isin beeksisaafanii sababbiin isaa hojii bakka daldala fe'anitti daldalan baankiillee itti banan faarmaazillee itti banan wanta barbaadan itti hojjechuu kan danda'anii egaa ka viidiyoo koo asumarratti gaheera haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti bakka jirtutti nagaan isiniif haa ta'u baay'ee.